hojjetanii kaapitaala hedduu horatan aartii Oromoo irraa maaliif dugda garagalan yookiin lagatanii kan isin jedhu isin biraan ga'in har'as akkuma kaleessaa siyaasa sodaachuudhaan jiruuf jireenya hawaasa Oromoo deeggaruu aartii deeggaruu irraa dhaabbileen Oromoo abbootiin qabeenya Oromoo duubatti ciqilfatanii jiran kun maalirraa maddaan gaafii kenna hundaa ta'uu danda'a. Akkuma beekamu fiilmiin afaan Oromoo baay'een hojjetamanii jiranii kan baay'ee namatti tolus jiru akkasumas hanqina tokko qabaatanii ammoo kan miidiyaa irrattis gadhiifaman jiru. Kan ammoo sirriitti hojjetamanii hanqinoota tokko yookiin ispoonsara dhabuudhaan yookiin qaama isaan deeggaru dhabuudhaan hanga ammas nama tokko biratti argaman jiru. Kanaaf aartii Oromoo deeggaruun duubatti jennee jirra. Kanas kan isinii kaasee aartiin Oromoo gaafa mallaqaan hin deeggarre gaafa ispoonsara hin taanee fi akkamitti guddachuu danda'a. Aadaa fi duudhaa hawaasaa ibsuu keessatti aartiin gahee guddaa qaba. Aartiin bashannanaaf qofatti hin fayyadaman. Mee fakkeenya tokko isin haa kaasu. Har'a waraana Ameerikaa qaamaan arginee itti amanuu dhiisuu dandeenya. Garuu fiilmota Ameerikaa yoo ilaalle yookiin afaan Ingiliffaa Ameerikaa keessatti hojjetaman yoo ilaalle industiriin fiilmii isaanii jabinyaa fi akkasuma immoo qabeenya isaa fi akkasumas immoo humni waraana isaanii hangam akka gahu biyyoota addunyaatiin mul'isu. Biyyoonni addunyaas Ameerikaan nu balleessuu dandeessi kan jedhanii sodaataniifis kanuma. Gama biraatiinis Chaayinaa tokko fudhaa. Fiilmonni Chaayinaa yeroo addaa diinagdeedhaanis Ameerikaan dorgomuu bira darbitee industirii fiilmiitiinis addunyaa kanaan aadaa ofii, duudhaa ofii, afaan ofii barsiisuu irratti argamte. Akkasuma immoo fiilmii biyyoota Turkii fudhachuu dandeenya. Hanga sadarkaa biyya birootti afaan isaanii malee afaan birootiin hiikamee itti hojjechaa jiru. Kana jechuun afaan ofii barsiisuu irratti argamu. Kanaaf bu'aan fiilmii kana qofaa miti. Dhugaa fi qorannoo hawaasaa rakkoo hawaasaa tokko qoratee baasuu irratti dookimenterii fiilmii hojjetanii akkaataa fiilmii jedhamuun gadhiifamuu danda'a. Kanaafuu damee fiilmii keessatti hojiileen hojjetamu waan bal'aa fi waan guddaadha. Kana keessa darbinee fiilmii afaan Oromoo tokko hojjennee dhaabbilee afaan Oromootiif yookiin maqaa Oromoo himatan yeroo nuti deemnee gaafannu baay'ee kan nama gaddisiisu waan na mudate tokko isinitti hima. Mee mudannoo koo kana dhageeffadhaa. Akkuma beekamu bara 2014 fiilmii koo erga xumureetii hawaasa naannoo koo itti dhaladhee magaalaa Nageellee Arsiitti hawaasa kootiif dhiyeessuuf yaale. Yeroo sanatti ammoo ispoonsaras argadhe yookiin namoota na deeggaran osoo hin taane fiilmii kana namoota hedduu wajjin rakkannee dheebonnee beelofnee halkan ala bullee rakkoo adda addaaf saaxilamnee ittiin jibbamnee fiilmii san xumurre. Fiilmii san erga xumurreetii kan isin ajaa'ibu eebba irratti abbootiin qabeenyaa nu bira dhaabbachuu kanneen fedhan muraasa kanneen nu deeggaranis baay'ee xiqqaadha. Kan nu deeggaranis galanni isaaniif haa ta'u waan xiqqoo isaan nu deeggaranii sagantaa eebbaa wayii qabanne. Sagantaa eebbaa san irratti waan isin ajaa'ibu bulchiinsa magaalaa fi aanaa akka nuti hin eebbisneef dhiibbaa erga godhaa turanii dhumarrattis galma san nu hiyyamu diduudhaan erga hawaasni bahee fuula hawaasni itti jijjiiratee galmi sun hiyyame. Sagantaa eebbaas hin jennu sagantama wal bartii aartii jennee fiilmii keenyas argisiifnee fuula keenya hiikkannee kisaaraa fi dadhabbii keenya hunda eebjuu boru ittiin dhugoomna jennuun obsaan dabarsine. Ergasii fiilmiin kun sadarkaa Finfinneetti haa eebbifamuu jedhuun karoora qaban. Karoora kana milkeessuufis proposal adda addaa qopheessine. Karoora keenya bu'uura godhannee Finfinneetti proposal erga qopheessine baankilee gaafachuu eegalle. Karoorri keenya inni guddaan ammoo handhuura Oromiyaa Finfinnee yeroo irreechaa fi ayyaanotaa qofaa itti bashannanee itti midhaagan aartiidhaanis itti bareedanii aartiidhaanis itti gammadanii ittiin bohaaranii seenaa ofiis ittiin arganii jennee fiilmii kana karooratti qaban. Akkuma beekamu proposal keenyas karaa seera qabeessa ta'een baankota kanneen gaafan. Mee baankota kanneen ilaalaa maqaa Oromootiin baay'ee hojjetan dhugaa dubbachuudhaaf Oromiyaa baankii yookiin Oromiyaa International baankii ture. Gama biraatiin ammoo Awwaash baankiin jira. Cooperative ni jira. Oromiyaa Cooperative baankiin jechuudha. Baankii
hojii gamtaa Oromiyaa. Mee baankota kaawwan isaa baankonni sadiin kunniin humnas qabu artuu fi biras dhaabbataa turaniiranii dhaabbataa jiru jechuu dandeenya. Ta'us garuu yeroo baay'ee yeroo ispoonsara gaafachuuf achi deemnu waan taajjabne tokko argina. Waadaa sii galu. Mee baankota muraasa fudhanna. Baankileen sunniin erga waadaa nu galaniiti bara 2014 proposala keessan fudhannee jirraa itti amannee jirraa. Garuu baajata ispoonsarshiippii bara 2015 waan hin qabneef bara 2016 irratti adoolessa nu gaafadhaa jedhan. Nutis baasii manxasaa fi baasii geejjibaa fi namoota tokko tokko ka dubbisnu herreegnee ammattis humna qabnu hunda duguugnee boru milkoofnee aartii kan uummataan bira geenne jennee baasii keenya dabalataan baasne. Marree waan asin ajaa'ibu baankileen nuti gaafannee waadaa nuuf galan tokkoon isaas waadaa galan nu raawwachuu hin dandeenye. Gama biraatiin ammoo akkuma beekan baankiin hojii gamtaa Oromiyaa miliyoona 5 fiilmii afaan Oromoo sanaayyuu taatonni saba Oromoo kana xiqqeessaa turanii uummata Walloo irratti duulaa turanii fiilmii eebbisiisuu yeroo jedhatti miliyoona 5 ispoonsarshiippii godhanii miidiyaa kanarratti hubannoo malee jedhamee wantoonni adda addaa geggeeffamaa turuun ni yaadatama. Sanas maaf ispoonsara gootan jennuuf aartiin dadhabbii waan qabuufi akkaataa ilaalcha isaaniitiin ispoonsara gochuu danda'u. Garuu gaafii guddaa kan nutti ta'e ammoo erga waadaa galanii maaliif fiilmii kana daawwa akka hawaasa keenya bira ga'uuf nuti mallaqa guddaa miliyoonaan hin barbaanne hawaasa keenya akka bira ga'uuf uummanni keenya akka ilaaluuf ispoonsara goone jedhanii erga waadaa galanii mallaqa ispoonsaraa sana hawaasa biraatiif ispoonsara godhaa akkamitti nun goone kan jedhu dhuguma baankii maqaa Oromoo kanaa keessaayyuu Oromootu keessa jiramoo saba biraattu maqaa Oromoo kanaan daldalaa jira nama jechisiisa. Noof kolchaasan jedha kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Media dhugaa dubbachuudhaaf bu'aa bahii fiilmii kana keessatti hojjannee yeroo ilaallu abdii jireenya boruu akka hin qabaanne nama taasisa. An akka barreessaa fi daayirektara fiilmii afaan Oromoo viidiyoo irratti argaa jirtan kanaatti bu'aa bahii nu dabarsine baay'eedha. Ogeeyyiin kaameraa fiilmii kana hojjetan waggaa hedduudhaaf waggaa lamaaf yeroo an isaan yaametti bakka an isaan yaametti waraabbii irra deebii jira, waraabbii jalqabaa jira, waraabbota gosa gosaa kan haala qilleensaatiif osoo mijanne irra darbine haala aduutiif haala bokkaatiif irra darbine hunda irra deebine yeroo isaan dadhabsiisaa waraabaa turetti waadaa boru uummata keenya fayyannee aartii keenya guddisnaan jennuun nuti garuu bu'uurri keenyas mallaqa barbaannee miti. Baankiin tokko erga waadaa galee waadaa sana raawwachuu qaba ture. Mee keessaayyuu baankii tokko waan taajjabne qabna. Erga accepted yookiin fudhatama argatee jira jedhanii nuti sagantaa eebbaatiif mana maxxansaa deddeemnee hojii eebbaasii porosoosii yookiin adeemsa biratti seennee baasii keenya baasuu eegalleeti fiilmiin Oromiyaa International Baankii waadaa galee dagachuudhaan hamilee aartist akka hin jiraanne gochuudhaan hamilee aartistootas gadi buusuudhaan afaan nu qabachiise. Mee maalaa jennure? Aartii Oromootiif dhaabbannaa nuti Oromoof guddisuudhaa fi akkas jedhanii miidiyaa irratti ololu. Garuu akkamitti waan waadaa galan tokko raawwachuu dhiisu? Isaan ka jedhan fiilmiin kun gatii lafaati. Siyaasa keessa jira. Nuti ammoo siyaasa yookiin dhimma siyaasaatiin garaagarummaa waan ta'e malee deeggaruu hin dandeenyu jedhan. Nama ajaa'iba. Fiilmii kana akka siyaasa irraa bilisa ta'e ammoo itti himnee siyaasas yoo ol qabate kan itti gaafatamu garuu guutumaan guututti dhibbeentaa dhibbaan beeksisa fiilmii kanaas kan YouTube irratti gadhiifame kenninee fi akkuma YouTube kana irratti isinis laalaa turtani fiilmiin kun jiruuf jireenya hawaasaa kan ibsudha. Fiilmiin yoo suspense ta'ee fiilmiin kun gaafa hojjetamu mata duree isaa seenaa hawaasummaa of keessaa qaba. Dhugummaa hawaasaa ibsa. Akkasuma immoo taatummaan achi keessatti mul'ataa ture jedha. Dhugummaa hawaasaa kana miidhama nama tokko akkamitti hawaasni akka kunuunsuu danda'uu fi nama miidhe sana gatii akkamitti seerri akka kaffalchiisu gama biraatiin ammoo namni tokko akkamitti haqa argata karaa seeraan kan jedhu fiilmii kana keessatti qabiyyee isaati.
Garuu fiilmii kana hin eebbistanii isin waliin jirra mantasas itti seenaa nuun jedhanii akka fudhatama argattes nuu himanii erga nuti hojii kanatti seennee baasii baasuu eegallee akkamitti fiilmii kana ispoonsara sababni hin gooneef siyaasaan wal qabachuu danda'a jedhaniiti. Sadarkaa keenyas sadarkaa Oromoos sadarkaa aartii Oromoos osoo nu hubatin gadi buusuudhaan miira addaa nu keessatti uuman. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Miidiyaa dhaabbilee kanneen qeeqoo fi miti maqaa Oromootiin hojii gaarii hojjetaa jiraachuu danda'u. Hojjetaa jiranis garuu kan gaafii natti ta'e dhaabbanni agas ga'u xaalaa proposaalaa yeroo tokko galchine yeroo lammaffaa akka galchinuuf nu heeyyame. Akkamitti erga nu heeyyamanii xaalaa sana erga geessineetii fudhatama erga argamneetii qaamni namni tokko mormuu danda'a. Tarii ammoo siyaasa achi keessatti geggeessaniif ta'uu danda'a. Siyaasa geggeessuu dhiisuuf ta'uu danda'a. Waan siyaasa irraa qulqulluu ta'e jennee nutti ammannee hojjannee beeksifnee rakkoo hawaasummaa fiilmii qabu jenne akka waggoota 5 duraa yookiin waggoota hedduu duratti aartiin Oromoo quucaraa ture sanatti ammas quucarsuudhaaf waan kaayyeffatan fakkaata. Doongoru noof kolchaasiniin jedha. Of koltii kootiif ammas irra deebi'ee noof kolchaasiniin jedha. Waan miira kee na tuqetu haala eebba iddoo galmaa yookiin giddugala aadaa Oromootti eebbisiisuudhaafis karoora qabna ture. Karoora kanas itti deemnee hojjechuudhaaf wantoonni eegalle ni jira. Kana keessatti baasii jira dhugaa dubbachuudhaaf mana manxasa yoo deemnu wantoota garagaraatiif baasii baasnutu jira. Manxasa tikeettii, manxasa biilboordii, manxasa baanerii. Waadaa nu galanii nuti waan Oromootiif ta'u erga isaa waadaa nu galaniiti jennee itti seenne. Adda fiilmiin afaan Oromoo bara darbeen eebbifamne. Sababa isaan ispoonsara singoonaa bara baajata haaraa irratti nu eeganuun jedhaniif ispoonsara isaanii eegaa turre mallaqa isaan irraa eegnaamti. Osoo waanuma manxasaa sanuu achitti nuu danda'aniiti mal bakka iddoo eebba galmaa sanittis nuu danda'anii aartii bira dhaabbatin waan akkam nama gammachiisu galata nurraa argatu. Nu mallaqa baankii irraa arganneen sooramuufi miti. Aartiin Oromoo silaa uummata bira akka ga'uuf silaa akka nuti yaadne kanatti akka yaadaniif. Garuu kan achi keessatti nu dubbise afaan Amaaraatiin murteen nuti irra geenne lakki fiilmii kanan eebbisnu waan kanarratti ispoonsaran goonuu nun jedhan. Hamileen koo dhibbatti bu'e. Hamileen aartistootaa warroota na wajjin hojjettanii dhibbatti bu'e. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkamitti fiilmiin afaan Oromoo tokko hojjetamee erga waadaan itti galamee eebba irratti sagantaa eebbaa qabanneeti nu harkatti kuffisuun gaafii kootii isin ammoo maal jettaniin abbaa murtee nu taasisin hin jennu. Egaa fiilmii kan koo gatii lafaa YouTube koo irratti beeksisa isaa gadhiisee jira. Akkuma beekamu fiilmiin tokko sadarkaa adda addaatti eebbifamee eebba sana booda dadhabbiin namoota ogeeyyii kaameraa, produuseraa akkasuma immoo namoota achi keessatti gahee taphatan hedduutu jira waan ta'eef namoota saniin kennanii istiidiyootti sagalee hojjannee jirra wantoota saniif gaffaltii erga raawwanneeti fiilmii kana YouTube irratti gadhiisna. Hawaasa keenya miiliyoona 60 akka goof garuu asittuun akka hin eebbisne jennee karoora qabannee garuu karoora sana akka galmaan hin geenne kanneen nu godhan akka argitan kana isin abbaa murtee ta'a. Fakkeenyaaf fiilmota kana dura hojjetaman kana jalqaba irrattis ni kaasees kanneen biroos mee haa waliin ilaallu. Fiilmiin poostara irratti argaa jirtan kun Labata jedhama. Sanyii Takluutiin barreeffama. Eebbifamee jiras jedhan garuu viidiyoo yookiin isaa guutuun YouTube irratti waan gadhiifameen ta'e. Gama biraatiin ammoo fiilmii baay'ee an jaaladhuu fi aartistiin keenya Abbaan Lataa irratti hirmaane fiilmii Saamaloo jedhamu. Fiilmiin Saamaloo fiilmii baay'ee gaariidha. Taatummaan isaa fi seenaan isaa nama hawwatu. Garuu fiilmiin sunis eebbifamee YouTube irratti gadi dhiifamne. Gama biraatiin ammoo fiilmii Daandii Wal Maraa jedhama. Fiilmiin kunis taatota ciccimoo fi bebbeekamoo irratti hirmaatame. Fiilmiin kunis YouTube irratti osoo gadi dhiifamne hafee jira. Waggaatti ilmaan warra soddaa jennuun kun yookiin ilmaan habashootaa fiilmiin isaan hojjetanii gadi dhiisan baay'ee nama raaja. Fiilmota 20-30 hojjetanii gadhiisu. Nuti ammoo fiilmii takkitti hojjennee ispoonsara dhaabbilee gurguddaa osoo qabnu qaama ispoonsara godhudha dhabuudhaan duubatti harkifannee akka argitan kana teenna. Mee maal murteessitan? Murteen keessan meebii dhugaadha. Baankiin sodaa kana ammoo
dhugoonfatee dhiisuu danda'a. Lakka waadaa galee kana raawwachuu danda'a. Isin nama aartii Oromootiif hojjetee dhugaa haqa qabdanii isin murtee kennaa isiniin jenna. Waan hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa deebanaa isin jenna. Fiilmii kenna yuutuubii Gadaa Diijitaal Miidiyaa jedhu irratti guyyaa isaafmattis murteessuu baannu fuulduratti gadi dhiibna. Sababni fiilmiin kennan gammaa gadi dhiifamneef tokko ispoonsera dhabuudhaan ispoonsera argatee osoo eebbifamee dadhabbiin namoota achi keessatti hojjetanii osoo kaffalamee fi fiilmiin kenna torbaan kana keessas gadhiifamuu danda'a silaa. Kanatu harkaanu qaba. Rakkoo kana ammoo waliin furmaatatti kennuu dandeenya. Aartiin fi Oromoon walirraa baqataa osoo hin taane walitti dhiyaataa aadaan itti isaa beeksifamuu qaba jenna. Yoo dogongorre nuuf kolchaa isiniin jenna. Barri bara milkaannaa isiniif haa ta'u. Horaa bulaa deebanaa.